obsaan maal ta'e dhukkubsate waan kana isinitti himaa kanaan ala wanti barbaachisu qabxii guddaan jechuudha obsaa rakkoo amma isa mudate keessaa akkamitti baasuu dandeenyadha garasitti wajjin kan deemnu ta'a hanga xumuraatti dhaggeeffadhaa viidiyoo kana gara sooshaal miidiyaa keessaniitti yoo yuutuub irratti argitan daawunlood godhaatii gara feesbuukiitiin maxxansa namoonni feesbuuk irratti argitan immoo sheer godhaa maaliif gargaarsa obsaatiif malee yuutuubiidhaaf jecha viidiyoo kana hin hojjenne jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa duraan dursee baga nagaadhaan dhuftanii isiniin jedha namoonni haaraa taatan ani Shimeemaan jedhama. Obsaa Teeknoo namoonni hin beekne ni jirtu jedhee yaadu obsaa Teeknoo jechuun yuutuubara beekamaadha. Obsaa Ahmaddii jedha maqaan isaa inni sirrii feesbuuk irratti obsaa Ahmaddii jedha obsaa Teeknoodha. Obsaa Teeknoon amma dhukkubsatee jira. Obsaa Teeknoon akkamitti dhukkubsachuu danda'e sammuu isaatu tuqamee jira maaltu sammuu obsaa tuqe obsaan dhimma kanarratti waan natti himetu jira jechuudha. Ji'a sadii dura ani magaalaa Finfinneetiin ture magaalaa Finfinnee yeroon deemetti jechuudha obsaan maatii isaa obboleessa isaatiin walitti bu'aa ture baay'ee maatiiwwan obsaa haatillee abbaanillee jechuudha Yemen jiraatu maatiiwwan isaa guutumaan guututti Yemanii jiraatu amma jechuudha obsaan obboleessa isaa tokko qofa wajjin as jiraata Finfinnee Boolee jiraata Boolee Mikaa'el iddoo jedhamu jiraata. Obboleessi isaa kun maqaan isaa Maammee jedhama. Maammeen hojii gahaa mataa isaa danda'e hin qabu. Obsaatu hojjeta jechuudha. Obsaa waliin hojjetu. Obsaa wajjin hojiin isaan hojjetan meeshaalee adda addaa jechuudha. Viidiyoo kanarratti waan isaan hojjetan san maqaa dha'uun barbaadu maaliif isaan hin eeyyamsiisne waan ta'eef maqaa dha'uun barbaanne wantoota adda addaa biyya keessaa gara biyya alaa ergu gara Israa'el gara Faransaay gara Ingilaandii gara Afrikaa kibbaa akkasuma gara biyyoota birootti ni ergu jechuudha biyyoota ani maqaa isaanii isaan hin qoranne jechuudha yeroo sanitti hin gaafanne malee gara biyya baay'eetti kan erganii meeshaa kana yeroo ergan ijoollee Oromootitti ergu ijoollee biyya keenyaa namuma wal beekanitti ergu isaantu achitti gurguree qarshii kana obsaa faadhaaf galchaa ture jechuudha kabajamtoota duubee ergu jechuudha erganii booda namoonni tokko tokko qarshiis dura erganii obsaan faa kan meeshaa erganiif ni jira ture haa ta'u malee yoo adeemsa keessa wal amanaa dhufan obsaanis yeroon duubee itti ergu ni jira ture irra caalaa obsaa faatu duubee erguu baay'isa jechuudha waan kana kanaafuu yeroo anii fi obsaa wal argine kanatti obsaan akka duraaniin turre ni dhukkuba sammuun isaa sirriin jiru ni bu'a ture yuutuub irraas akka fagaate argaa jirtu yuutuub irraa sababni inni jalqaba irratti fagaateef hojii kanaan wal qabateeti hojiin sun milkaa'ina guddaa irraan isa ga'ee ture mallaqa guddaa hojjetee ni ture sana booda garuu namoonni mallaqa isaa dhoorgatan jechuudha namoonni inni meeshaa itti ergi kunni meeshaan nu bira hin geenye jechuudhaan mallaqa akka dhoorgatanidha wanti kun waan obsaan natti miidha ani namoota sanillee amma eenyummaa isaanii hin beeku kan beeku already Maammee fi obsaadha namoota hedduutu naannoo isaanii jira yuutuubaroota hedduutu naannoo mana isaanii jira jechuudha fakkeenyaaf Yaasuu Birraa fa'aa dhimma kana gadi fageenyaan beekuu danda'u beekaanis ollaa isaaniiti waan ta'eef waan hedduu dhimma kanarratti dubbachuu danda'a abbaan Vision Entertainmentii Birraa Gammadiitis hojii obsaan hojjechaa ture waan beekuuf rakkina kana hanga ammaa namni ol baasan jiru ani armaan dura rakkina kana yeroo dhagayetti jechuudha. Ji'a sadii dura dhagahee obsaan sadarkaa kanarra hin geenye ture yeroo san dhukkubbiin obsaa akkana hin cimne ture yeroo sanitti obsaa erga namni mallaqa si dhoorgatee maaliif uummatatti hin himanne uummanni waan tokko siin haa jedhu jedheetiin ture obsaan abadan hin danda'amu naan jedhe baay'ee siiriyees natti ta'e jechuudha icciitii kanayyuu nama tokkotti akka hin dubbanne jedheeti kan natti hime jechuudha garuu mucaan miidhamaa ture. Ani tasgabbeessuudhaaf jecha Finfinnee irraa fudhadhee gara magaalaa Hawaasaa deemeen ture magaalaa Hawaasaatti bashannansiisuudhaaf akka riilaaks godhu gochuudhaaf guyyoota sadii of bira tursiiseen ture baay'ee natti ulfaate obsaan jechuudha jechuun obsaan noormaalii miti nama waliin galu akkanumaan nama mufachiisaa waan hin argamne fa'aa barbaada wantoota adda addaa wanti naasa'u sirrii miti yeroo sagadu yookiin yeroo salaatu jechuudha. Sa'aatii dheeraa ni bu'a obsaan miidhama guddaa qaba waan namatti himuu hin dandeenye ni qaba jechuudha irraa beeksisa jechuudha tasgabbeessuudhaaf yaalii godheen ture garuu.